Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni teennaa Siraaj Inda Nasi akkam jirtan nagaami banneemi maalish har'aan tana Oromoo afaan Oromoo qofa haasayuuf dhufe na takatattala na hordofa Nasillee gaafiin na gaafatti hin deebisaaf. Akkam jirtan hordoftoota Siraaj Inda Nasi nagee qabdan fayyaadha alhamdulillah nuti nagee qabna bannee jira torbaan kana dhiifama isin gaafannaa hedduu takka isin yaadne nuti illeen akka isin nu yaaddanitti arra Siraaj afaan Oromootiin dubbadhaa jee afaan Oromoo barsiisee warri jettan akka baruu jiru dhaggeeffadhaa fi gaafisniin qabaa afaan Oromoo malee waan takka ittiin mafu jira. Haasaya afaan Oromoo malee arra afaan Oromoo malee takkallee dubbachuun hin jiru. Eegalii nagee gaafadhu eessatti akka badde isaan nabachiise garuu anaa miti kabadde anaa miti ati anaa miti isaan nabachiise haala yeroo takka takkaattu nu bachiise siinjaa alhamdulillah amma deebinee dhufnee jirra haasa'ee amma karaa afaan Oromoo keetitti hordoftoonni akkam jirtani ana na gaafadhu gaafiin isa gaafachuu barbaada gaafiin isa barbaada gaafuma sassalboo gaafiin ulfaanne ni jiraami isaan masanii isa gaafadha gaafiin tiyya Siraaj eessa dhalattee eessa guddatte an kan dhaladhe Arsii magaalaa dheeraadha magaalaa dheeraa dhaladhe mana barumsaa kamii baratteen takkarraa hanga elementarii takalla hanga elementarii Argittii Dannabaa kan jedhamu barumsa Argittii Dannabaa tokkoof haga saddeet takkarra Sambodoo isa barattee saddeet irraa high school maal jaa maqaan isaa sadarkaa lammaffaa barumsa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa akkuma argitan kanatti akkuma argitan kanatti afaan Oromoodhaan baruu jira hayyee waan takka takka sin gaafadha gaafadhu si gaafadhu qophiidhaan waan feete na gaafadhu namni qophii ta'ee jira afaan Oromoo sirriitti baruu jira siraa xiqqoo hafee fi akkatti nu na gaafadhu waan feete na gaafadhu waan feete hordoftoota keenya isinillee gaafii qopheessaaf yaada keessan afaan Oromootiin akka isinii deebisu yaada koomentii jalatti kannaaf sanbooda innis afaan Oromootiin isinii deebisa waan gaafachuu barbaadan hangama xiyyaanniin gaafadha maal si haa gaafadhu afaan Oromootiin amma afaan Oromootiin waan feete na gaafadhu nyaata kam nyaachuu feetaa nyaata wallahi nyaata shiroo kabiraawo injaaladha sirriitti injaaladha shiroo kabira maal gommana kabiraawo kalas gommana maaliin nyaattare gommana maaliin nyaatan gommanaaf shiroo biddeena jabaatee jirta akka hin danda'amne jiraachuu biddeenaanii harka kamiin nyaattan harka kana kan maal jaama maqaan harka kamiin mirgaan mirgaan kana mirgaan miti mirgaan jedhama kamiin barreessita gisee barreeffama barreessita mirgaan gaafii biraadhaa maaliin siinjaa ammas akkami hordoftoonni hin danda'ami hin beekami hin beekami hayyee kan biraadhaa maaliin si gaafadhaa fixattee bara akkuma nama beekutti fixxee afaan Oromoo sirriitti hin beeku malee agateet sirriitti hin beeku malee in haasaa in dhagaa in kataba in kataba nagaafadha mi maal fa'aa dandeessaa haasawii mi waan hin dandeessu as nagaafadhu ansin gaafadha waan miif keessaa waan beektuun jira mi afaan Oromootiin maal fa'aa dalaguu dandeessa nyaata maal fa'aa hundum beeka maal dalaguu dandeessa nyaata hundu maal fa'aa maqaa yaamire hundu shiroo killee
Aye. Kille. Haya. Gommana. Misira. Haya. Hundu bakka fitte jettu. Biddeena qicuu ni beektaa hin sinjoo jira. Biddeena hojjedhu. Qicuu. Hojjedhu mee qicuu. Hojjedhu. Qicuu miti hojjedhu. Biddeena buusu. Biddeena buusu. Biddeena buusu. Biddeena buusu ni beektaa. Maal jettee hojii? Akkasii. Meetikkoo gattaa'imee ija keessa si ilaala akka ajaa'iba. Meetikkoo gattaa'imee ija keessa si ilaala akka ajaa'iba. Maal jettee? Ayyee gaariidha. Bar waaniin haasa'uu na jalaa fixee bakka waan hunda haasa'e afaan Oromoodhaan gaafiin isaa qopheeffadhee dhufee hoo mee na gaafadhu akka afaan Oromooti. Afaan Oromoo si gaafadhu? Si gaafadhu? Walla? Sin gaafadha ayyee. Eessa dhaladde? Ani magaalaa Asaboot Harargeedha. Magaalaa Asabootitti hin daladhee. Asaboot. Yoom dhufte as? Yoom dhufte as Kaayiroo. Kaayiroo yoom dhufte? Kudha jaha akira irratti hin dhufeen. Bara 2016 dhuma irratti. Akira irratti? 16 akira irratti. Ati kurnaffaa keessa. Yoo dhufte as yoo dhufte maal hojjette? Maal taate maal hojjette? Maalin taagaa numan jiraatu jira shaqaalummaa mana mataam. Walla? Anuma kana. Gaariidha. Obbolooti hin qabda? Hin qabu asi. Biyya. Biyyan hin qabaan. Walla? Wallaahi. Obboleessa hoo? Obboleettis ni qaba hedduu qabu obboleessa meeqa qabdu? Obboleessa baay'ee hin qabaan. Obboleetti hoo? Obboleettis 5-6 hin qaba. Wallahi maashaallah Hedduun qaba obboleeyyanis obboleettis jechuudha. Maashaallah gaariidha. Ati hoo obboleeyya meeqa qabda? Anillee qaba. Obboleetti 3 qaba. Obboleessa 5 qaba. Maashaallah. Waliif isin haadhisuu rabbi umrii isiniif haa dheeressu isiniin jaa. Amiin. Gaariidhaan. Akkatti yeroo siraa jafaan lafarraa fixu jira irraan ta'e. Akkami hordoftoonni kenna hin beekami. Wallahi sirriitti hin beekama. Bakka hagas bar. Hagasuma bar. Hagasuma. Wallahi hagasuma. Gaariidhaan. Mee dhaamsa maal dhaamtaaf hordoftoota keetiif maal jettaan? Hordoftoonni kenna hin badina subscribe naa godha naa jajjabeessaa. Hordofte naa jajjabeessa jabaadha naan jedha nuun jedha jabaadha nuun jedha sin jaalanna si kabajna hordoftoon akkam isin jaalannaa isin kabajnaa hordoftoota keenya subscribe like share commentii keessan hin dagatinaa warri maatii haaree taatan subscribe nu godhaa warri immoo maatii keenya taatan immoo commentii fi like keessan hin dagatinaa maatii haaree biraatis share godhaa nu heddummeessaa nu jajjabeessaa alhamdulillah nu jajjabeessu jirtanii hin bannu hin dhufna galatoomaa hin bannu ni dhufnaa dhiifama isin hin jennee jirra kadabareef amma booda hin bannu bannu inshallah hordoftoonni sin jaalanna sin kabajna yaanne isaan sirriitti wallahi sirriitti inshallah wallahi sirriitti inni jee kanatti gaariidhaan isin jaalannaa isin kabajnaa asumaan hanqa viidiyoo biraatti walitti deebinutti har'a siraa afaan oromootiin hin danda'amne wallahi haasa'e sirriitti haasa'e akkami komantii jalatti naa ka'a wallahi hin beekami komantii jalatti naa ka'a gizii biraatti hin dhufna hin bannu hordoftoonni keenya sin jaalanna miti asumaan nageesni dhaabbannaa gattaa'imee ija keessa si ilaala asumaan nageesni dhaabbannaa daawwattoota keenya irraan tanoon akkatti afaan oromoo hunda sirbaa nagayaan isin jenna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.